أنا ما أقدر تجي لما نبغى كده ما تنتهي سيبنا عملنا سينا نكاي سينا ما تنتهي سيبنا عملنا ركو جبتوا لي الجاكيت كثيرة بويني أراو لا بويني إجرا أنا دقيقة أنا دقيقة نما تقولوا نما تقولي كنارجي ما في شركة taati takka dhiira tokko si jaaladhe jettee heerumuun qaanyeedha yookiin du'iidha. Yeroo akka shariyaa kennaatti dubartiin takka dhiira tokko si jaaladhette haqiiqa rabbiitiin piraankii osoo hin ta'in tarabbee saniitiin innillee jaalatee gama jiru wal jaalatanii walitti himanii wal fuudhuun rakkoo takka illee hin qabu. Maantali takka ustaasa tokko ni agarre rabbii jedhee na fuudhi jettee makkarra rabbii jedhee na fuudhi rabbii jecha si heerumaa jettee rabbii ofiitiif jecha fuudhi. Namni hin beekne jirtanii garuu jechuudha. Dhugaa rabbii jechuudha. Odoo ijaan isin argin osoo ijaan isin argin rabbii jedhaan fuudhaa jettee rabbii ofiitiif jedhanii fuudhanii jechuus taasisu. Namni waan saniin dhageenye yoo jiraatan dhugaa rabbii dubbachuudha. Safuu dhugaa yoo jaalattame doktor seenaa jechuun biraan keessa goruu baattee asii dhugaan jaalattee dhugaa haqiiqan kan itti heerumtoota welka. Dubbiin takka jiru garuu safuu yoo gatte safuu jechuun kan qullaa deeman ka safuu gatan. Wallahi Habibti dhaga'i sabboonta sitti maa dhaga'i amma biraanka jedhanii miti. Ani wallahi jechuun maqaa rabbiiti nama musliima ta'etti wallahi hin beekan na fakkaata. Faatiin binti binta jala deemtanillee innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun jetta rabbiin isinitti haaraa jiru jala deemtanii raaji'uun hin oofina takka jedha. Ani biraanki miti asli dhugaan jaaladde. Sena dhaggeeffadhu. Akkasuma akkiin abbaa manaa naasoo ni barbaada jechuudha. Kanaaf ol bahee ibsadhe. Sena ati koomantiin dubbisin koomantii namaan dubbisin koomantii waas jechisan koomantiin dubbisin. Assalamu barakatuh bulayyan akkami. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jartani akkamna gaami seenu. Mucayyoon tun bar jabeeffamuu qabdi dhugaa dubbachuu fi falmattuu ta'e labar maan qalladdansaa itti. Ammallee sagaleen dhaga'uma jirti. Seenu Indagamti tu koomantii bichaan dubbisin. Sagalee baraabanii bakka barbaadanaa fedhani. Wallahi mucaa kana jechuun dhugaa dubbachuu mucaan kuni yaani dhugaa yoo jaalatte yoo rabbiin siif hire wallahi siif jaalanna. Maali warri deemee diqaalaa dhaluu hin jiru barati kabajaadhina si jaaladhee ni kaana godhadhu jedhaanii jirta bar halaalan hin kijiban wallahi akkanuma oduu oofan. Deemanii amma kadhaan amma ardii kanan balleessanii kadhaan ardiin balleessanii amma hijaab hidhatte tane waan kana himti naan jira wallahi nin qarqara bar inni sinam haraama hin dalaguu na jaalan si jaaladhee jiraan halaalfadhu yoo jetteen maal inni mee kunuuna gargaarti maaf daallee wallahi dhugaa anamni gisee isin eegsisutti jaalatee wallahi wanti jettu san niin wanti jaalatu Waalaikum salaam wa rahmatullahi. maaliif ijoolleen dalga qabaniitiin itti wanti jaammalee itti qalladanii maal jaammalee Ani bakka qalli sanitti na aansite ijoollee malee ina ijoollee amma keessattuu ijoollee deengadde jechuudha wallahi maqaan nama hundaatu shamara hundaatu maqaan ol ba'e jechuudha ka duraan gadi dhokattee diqaalaa dhalanii kadhaan lafa balleessanirra haraama dalagurra halaalan halaalfachuu jechuun badii qaba maal balleessite amma zabana keenya kana keessatti ijoollee wajjuma tartee geessiteetiin abbaan feetu ni kaana hidhii feetu akkasuma godhin jettu hafee wanti hunduu jechuudha. Kanaaf sagalee ishee waraabanii. Rumaan waan sin gaafadhaa'e yaa rabbi amma nama guddaa jala taa'ee nu gaafata. Naannoo akka jedhamee. Maadire wallahi. Baga jaalatte Bangaalii jaalataan jiranii Suudaanitti heerumaan jirtu ijoolleen irraa dhaltee galaaniin jirtu waliin rakkataan jirtu ilma Oromooti baga jaalatte hashu. Asli jechuun wallahi asli jechuun nama laali nama qaali akkamitti jee kan namni nama ta'ee fi miti mucaan kun deemsallee haasaatti illee nama maatii qabu jaalalaa fi miti garuu nama ta'ee fi jaalatu amma asliin haasaatti deemsatti kabajatti mucaan kun amma oduu arrabe sallee dhageeffattee bar wallahi sitti tola mee yoo inni nama arrabsu akkitti nama arrabsu dhageeffatu duraan amma silaa mucawwaa ta'e. Ani dhagaye sitti maa guyyaa kami maakida guyyaa kam jaalalti na qabdu si fakkaate guyyaa bismillahi jedhee asliin tuktuukii kanarra dhufu jechuudha yoo istirii jaalalaati fakka irraa naqaati qabdu dubbadhu jettan waggoon nasira dhufe afaan dhufe akkanatti feeqatee kaaruusaa laale wallahi akka waan xiyya jaalalaati akkasitti wadana waraane onne maatiitu naddaan nabbaan namti jechuudha. Lafani agadhaa maatii taree kaleeffadha si cimte.
Inni dhagee habiibti safuu jedhan maali jedhan amma kun gaggara nagalcha tuktuuk irratti FB irratti shaarmuxaa jedhan kaa jedhan shaarmuxee meetinaa dalagetti qaala dhalee naa guddisaa isiniin jedhe garatti ulfaa'inna keessaa baasaa dawwadaa jetiniin jedhe immoo sira taa'etiniin waanaa kennaa isiniin jedhe jaalalatti yoo ibsadhe maaltu isin naqate maaltu eeggate isiniin nyaata maal taa'e. Boleeyyan ati nama narrabsiin seenaan tadi heerumaaf deemtu nama narrabsitu dhanii nama narrabsiin karaa dugda Tararii naa taphattaa mi'a mee baatee tararii naa taphattaa Uzera anak tadi jadi asin cali sama kerja apa kesel tiga mata. Neno kaguya arasi olcu jaban eno. Dari anak tartaru. Najala si jar sari anak jar. Maiki kabada. Sabon tu jalaa qabdu maiki kabada. goota jaalalaa seenaan tokkoffaan seenaa hojjettee tiktookii kanarra ool. Aina sabboon tu jecha wayii jechu sabboonii la dhageeffadhaan waa dubbadheetiniin wanti jedha hin taphattanii wal jala qabdanii laal ijoollee teena wallaahi sabboontota teena. Amma seenaan karaa bareeda jirti ani waa isii maaliifi akkamiin karaa bareeda jirti. Namuma hin taane ijoollee teena itti madaqaa jira silxeen tiirgeen kanaafu. Intalli Oromoo orjinaanitu mucaa orjinaana erga jaalatte rakkoo hin qabu. Sagaleen keenya gamami sabboontu. Horjiidhi jira. Ani fedha jaaladde kiyya horjiidhi sitti fakkaate maakida akkas jette taanaan. Akkasii miti bar waan an jedhe dhageeffadhu faa akkamittiin jedhani laali ijoollee tan ijoolleen fakkeenya amma ka'ama fakkeenya yoon fi amma fudhannee nama akka namaa dhahuun hin barbaachisu malee shamarran silxeetu nu jalaa jaalataa jira. Tirgeen nu jalaa jaalataa jiraadha. Si amma see. Yaada kana abbeekul wakati jaalala ummataatini booji'ee jira ummata boojisa. Kabaa jira taamtaam tayaaki. Nama kana barsoo keetti taamtaam godha. Nama kana barsoo xiqqoo keettiin harkifata. Asii mana baafte. Ilaaluu jira. Mujattii maal barse doktor? Injirti waan nyaataa kennuu deemu. Okay. Fixattee abiirti? Kennee deebi'ee bareedanii namitti kiyya miskiina fixattee jira alhamdulillah. Namichi illee jaarsan qabdu. تعرف يلا ها كبيتكم أشعة يلا إنك أبدي جالسة Wajjin nyaattu reet. أنا أما قاعد وانا كان جيت والله كون أنا كون اتفقت سوسي أجرس إذا فكرت ولا نبت أجرس أنا أجرك كون كان بياينة تناقب بس فينيان دلقة بدوك أو أما أنا بدأ دلقة Maal akka finjaru feetan. Akkas mabbuda. Maal finjaru si nyaatan biqiltoon. si jaaladha kalas waan akkana godhootin anjetti anis waan akkasii si godhe jaalalatii akkasitti naa mirkaneessite wajjin teennaa jechuudha. Kammoo hajji dhufa jettu hajji miti waa baay'ee duuban si taasaa waa baay'ee irra jira ani akkasirra haasa'u kanaa miti. Intala xiiqis qabdu intala gobeziidha intala waa yaaddirra geettu keessan sitti. Wanti duubanaa rootame jettani asumaan eegaltanii asumaan xumura. Duuba wanti haasa'uun hin jiru laayii baroota akkuma laayii biratti ni jaalala jedhee boortan. Ati suuditti dhufaa ka jettu ati suuditti natti hin dhuftu maali jedhi wanti ati suuditti natti hin dhufneefi jiruun suudi. Ishi dubani asni akkana. Wallahi kun Oromiyaa follow godhaa boo namni kuma sadii dhibba sagalii kun makii follow godhaa akka akkaawuntii isii guddaan jalaa gubatee makii follow godhaa Oromiyaan makiidha jara keenya. Lakkoofsituu akka tuqi makii jedhe. Ayyaa fufaa doktora. Jaarsi keenya amma galaaree galaan jiru. Follow godhaa jiranii Sila namni maal wal akkanatti nama du'e namni du'inna. No, waa'ee manaa san dhagaane. Waa'ee manaa santu nama waraajjanuu waraajaa jira. Kanaaf asli suuditti hin dhuftu ani suuditti dhufuu hin barbaadu asii galee bakka deemuutu jira achitti of bira si fidadha si gala. Bakka kun bareeda. Eessa deemuu? Asli. Eessa deemuu? Halo. Turki
network si lau jechara. Obsu kau dah zinu bayar si obsi teh. Oi, ready amma akkam gona re. Aki godam mo. Jesu diam timo. Baka ya so faji gram. Uma waso ini lu bujiro wajera. Sena gota harusu. اصلي يعني نرى الدول ترى ميسنجر عن ايمو نتن كينج كمال اللي زلت هنا تدول وانا كنا وانا ندول في كينج كمال زلوا جات وقلت شمه Mataki ya kama le igatu ilara. Sababu abba. Oh tinggi kamali pora kaisa tinggi najara aldro di. Mudi itu kawan tadi jalan aja. والله بالله لا جنا متي اما قال لك سفو ميسنجر في لك وسن دولوا جرا اني كينج كمال جدا واتساب بريسو جرا اني لو جن الناس وكينج كمال نما قد اسا وجن انا جناس Si jalatar king kamal si jalata. اني جلد والله جلد قالوا لنا انا مو ما ساتي ان جلد دان جلد وني نجم برباد Milo gore shega jalan. والله اما قد اقدر سكون اما بالبلان انك انا قد بلو قد دفه يجي اسادي دم فرق ما قوانا مد ولا كان اسكيس سيني هندي Facebook ini molle milo gore. قد والله Jafi gori devi bayi. Manu dah. ايش طيب Na sena da kanam rev jar. Gafi si kawan nama. Sena gafi kawan narisa. Jar kiti yero lo ni tiragar. Sena kam apa do? فرصة يا فرصة رب سداد La Apa sorry? Apa sewa suri dah suhu dua siti na feris. Lagi pada. ايش رديان ايش Makan ke dalau tayen. Abba ke jinut tete. maganki ya kala dota ka duga ka abanki ya kati na abaste masho da Masho enut. masho ismo Masho isbo. Esa dalau ni ke? arsi dida Dida es. bale Balik ke sekarang mo. ya Masya Allah. Masudi agak ya kata se. Kingi kamali dah dah kalau kata tidak wala. Kingi kamali dah walawi. Wataman charranu kita. kin bidi kun kana mabrati ani video Agora ke fisicales. sana ani ban fere video ora ban fere wan bet ora Amma koi dir kat. wallahi la asli Namne kasi dah walawi dah kami tisjala tare. Nama mi dikai tidak wala. La, wallahi billah. Ada tidak di koi mana guna ke tahu jata. Kama kasi dah wala. أصلية والله بدنا نكون أملا سمايا لقي سمايا جد أزل جرت ما دولتيني نقافت مكان ناتي يتدول جرت كل أنتوني مالي مكان نما جالت مكان من ياتو دا نما يجالت مكان من ياتني مكان سينو ناتي مشوك نقاطة يرن مالي Timud. Nama si tidak wala timud. Sumaya Arab dia anak. Aslam. Wala kan Arab Sumaya lagi kan. Sumaya antamin. Sumaya tu. كل بنت إسلام جتت من فرة يا زاي قبل تزل ديم تاني مكان ناتي مكان ناتي جتل أني أركي بكمو أني سينا بكبوا Sanu makau Eh? ya kadamo kabenya ke imi gabri bugi se ganjra banat yo dalalle. La ilaha illallah. Makin yau. Ormi agara tidanu ladda to tine rum tadi dubartin tanya abati ati usmunin ta kasi gaundan de tusi Agora ya ina foto. La haguma jirtu anya. Kau tidak rindu begawa ke ni tahu kah? La haguma jirtu. Haguma jirtu. Abar ka chun jurula asbarati na. Please now ni ta. abshir bariyati oromiya dhagay waana ati barbaad dura waan si jaalad dura waan jaalatee qabura waan abbaake jaalad dhufsiita garuu osoo dhiira taate arda abbaake tittaftaan argatta qabeenya keessan ati nyaata nyaabati anooma fakkeenyaaf osoo dhiira ta'e arda abbaake yaatiin bauta nyaabati akka aadaa keenyaatti si galee kanaaf waan haga heerumtuu itti fayyadamtu akka barbaadetti itti fayyadamta asliye Kau tidak rindu begawa bega ke ni tahu? maali isin waa akka durbadbaani gargaaruu rumsisna Insan wae kana makami tani jarri laman haramani. Dafa batan nutti maya kinu dalam.
ما ودوا لي قال لي ما قد وري بيو كان رامي كان كوتا إنه أبدي حكومة تشير كوري يارو محمد تاجر بكار Elufa warra yeroo gargaartummaa fudhatte rammee malkaafa achitti qama'ee sii fida jedheen mucattiin harka bootuuf taraatti warri kaayiroo jaalalli keessan jaalala uummataati yookaan ammoo dhugaa rabbi mucattiin irratti warri balellee kota intalatee sana ga waggaa lamaatiin irraa hidhadhaa nama waa masruufa jaartii lamaan qabu haga dalagadhu. waa'ee masruufa miti wallahi ansi jiraachisuu danda'a waa'ee masruufa adii siqa. Hashimitti sheer godha Hashimitti. Amma wanno yaabari la enu seena. Abe Birriin biyya arabaa tuni masruufa irratti ulfaatti faayya akka doolaara sanii miti. Amma namichi kun doktora diigalee ijoollee karaa keessa deemtuu miti. Doktorri waan baay'ee barbaada. Torbeetti meedikaala nageenyummaa isaan eeggatan wallaqa guddaa kafalatanuyyuu. Diigalee akkanuma oduman dhukkubin seeftii waa jedhamu jira. Suudii keessa taa'u osoo hin taane ani imaltuu gara biraa imalu jira. Sigala yoo Imaltu sodaatiin homaa rakkoon qabu. Eessa deemtu? ani Jarmanii deemu jira. Allah kaayiroo Jarman tokko Ameerikaa fi Kanaadaa waan ta'in Jarmanii inni deegisee qayaamanii. Dhageeffadhu sitti maa dhugaa jiru sitti maa. Dhiyoo tana baatii jaadura yoo inni Jarmanii fi Faransaa gadi ta'e fi dide asli maaliif amma kaayiroo mantaa olee qachi deemu dide yoo inni gadi ta'e fi jechuudha. Amma ispoonsar Ameerikaa deemaa jira samoon akka dhagayetti. So Germany na to amma Saudi wa Germany daga Saudi wasan ta riya lakka Germany no munjiru yo aka ta sa America ta America wa yal yo America ta damma isin wal jiraji sun dan de tan doctor adam ni gumal ko Germany America bare miliana to katu kame ka qabsiisan jedhani yani akkas qabsiisuu hin danda'u beeta yani namni tokko kirakatu jira sani irratti Manuma gurgurtaa qabana qaban jenne. Ani isaan gurguruun fedhu ka waan amma baankii keessa akkaawunti irraa qabuun deemuu barbaada malee. Manni kee kaartaa qabatee liqeeffata rakkoongo. Kuno Ameerikaa irraa. Qaba wallahi kun qaba kaarta bilaanii waan baru waan hundaa isin agarsiisa jechuun yani akka qabatamaa. Amma mee doktora kan gooree bannaati itti mari'atuu qabna waan jibaa ergi bakka du'aayii godhaatanii itti mari'anna. Kana du'aayii barbaachisa wallahi. Afaan wallaalaan yeroo jalqabaatti dubartii afaan wallaalaan. Kun itti mari'atuu barbaachisaa beektaa? Amma akki gootu amma waan galgala faamilii isaatiif hin ergette san boru asin nurratti ergite nuti gatteenye boruma du'aayii goone harii goone haadha seenallee kadhannee dubbina kam baru waan ati beekuu qabdu seena haadha seenallee kanaa teennee kadhatuu qabna ganaa hidhamuu danda'a. Seenaa wallahi seenaa sabra jechuudha. Ish akkaawunti kee ergi dhaggeeffadhu seenaa. Akki yoonii fi dubbii tana mari'annee dubbii tun didamte reediin ni jira abbaan lama fuudhu abbaan sadii fuudhu abbaa bashii fuudhaanii dubbii tana Yoo seenaa jechuudha naafas liin takka wanna goona seenaa yeedha akkana goona dhaggeeffadhu siniisa yoo didame maqaa kiyyaan si fuudhee dhufee si asheforu na biratti ani maqaa masuulummaan fudhaa jimmoo si biraa dhufu. Maal jetta doktorati? Annaata yaada sirrii amma kun. Maqaa kiyyaanii fuudhaa ati immoo dhufte shonforta. Masuulummaan irraa fudhaa. Reedi baala. Qaba isaati barati. Ana wajjin raftu bara isa wajjin rafta. Indee yoo jaartiin didde dirqama hin ta'u kaa.
Ndan da wari jartin dide. Inti duka hadi sena inti duka inti duka hadi sena. Sanin gaban na gagana da zumbar ya da yawa kata sajen ne. Fakkeenya kun. Dhaggeeffadhu seenaa amma dubbiin manguddichi keessa sun dubbii fite ati waan goonu galgala gatteenyee mari'annee waan godhamu qabu hunda goonee haadha seenaallee wajji marii goonee yoo dubbiin tun gara achi haali jabaate kunoo akkuma reefu jenne reetiin ni jira asitti araara ajaa'ibaa buufnaan niin beeka gurbaa gatiisaa waan hin beekame kana siin jechuun jira. Naam. Achi diyaamtee yaa gurbaa. Asii jaalallas ni darare achi hojiin darare wajjatti. Kasi min jedhu qoonqoo nyaadhu kottu jedhanii ani qoonqoo akka guyyaa meeqatti nyaatutti hin jiru wallahi mallee qoonqoo nyaadhanii didu jira. Nyaadhu bakka. Bakka qoonqoo nyaadhu kafiila irra taawwata kan shakkini. Wallahi hin fedhu. Laala hin fedhu an qoonqoo. Asliyyee ishi na hasa hin fedhu qoonqoo. Ani maal harkatti akka duutu barbaadda yoo deemtee nyaatte malee gasti darbaayu gasti kanana deem nyaadhu bakka. Ishi laa qoonqoo dhiisi qoonqoo na hin hambifadha jedhi akka wanti kareeddi ta'e kaamsaa ta'e erga ishi. Bakka nyaadhu gasti nyaate. Bakka deem wayaan dhugotti. Min mari'annaa gasino. Nuti warri. Min mari'anna walitti hafnee mari'anna. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Soorinnan ni waan dhufe har'a buu. Si jaaladha jetti meerri jaaladha jalaa gabbaatu. Rabbi sii ta'e wallah. Assalamu alaikum. Bakkeetti kumtu dhabdeen irratti kufuufi. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Jaalala nama jibbe. Ani kaatu ni barbaada jedhani. Anaani tana na wayyaabo na caqaacaytu. Gizaan gaddar bille jarbu kara beekti adabatte. Mee farsoo faan jiramti siingili kuno. Atu hin jirtaa miti mee Ameerikaatti si arguudha dhudhee biyya baqaa keessatti na argite. Iyya maaltu asitti si arge. Barri siingilii jaalatan darbee jira warra dabilii kana kaala'e. Wanti Argattu takka dhabne kanatti jenna. Shamarran barsirii jiranii daandii kiyyaa takka taattalaa jiranii. Daandii gootati. Waalaikum salaam. Naannoo isaan jiru kuma isaan jiru kan jiru. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Isam. Bakka inni jiru san jiru. Dhiifa manaa godhaan dalagaafan dhufe intalli amma baate tuni of balleessa yeroo jettu dhageen ture. Of balleessa itti ati beera keessa duraan qabattu. Nan du'a maal yeroo jettu kana dhageen dhufe yoo biyya Saawudii yoo jiraatte dawaanan gurgura beektaa dalagaadhaaf. Warri biyya Saawudii keessa jiraattan warri of balleessuu barbaadanii dawaa ajaa'ibaan qaba daqiiqa 5 keessatti kan itti boqotan jechuudha. Naqu nama keessatti. Kanumaaf dhufe. Nama jeesuu dhufte. Isaa nama jeesuu dhufee jira. Faarmaasii manatti kanuma isaa walla. Dhiira moo dhalaa ajjeefta? Dhiira moo dhalaa ajjeefta isa? Madaadhaan garagaraa waliin jabaatu. Subhanallah. Amma nani kunuti maal ta'u gasti ergate maal yaada kennachuu barbaadan. Seera maal taate? Unooti kamamaan argaa jirtu. Kilooriksiin nama jeesuu dide isa kam fide koye? Kilooroksiin hin gabbisa bar maal taate ilo. Kilooroksiin hin furdisa. Hin ajjeesu. Samoona kana namni du'aan jiru sanumaaf dhufe dalagaallee xiqqoon jala qabbana'ee jira. Sanumaaf dhiifama garuu. Hiriirsisee ooma. Gurraachaan ergateen turre eessa dhaqe? Allah kana sadidduu ka deema gamadatti dhabatee oofaasa? Ka tushaa itti sarsaratsaa itti rarraasee harkisa suuri onno. Walla dhiira wallahi. Shamarran bar seenaa kana haaromsuudhaaf hojjechaa jiru. Shamarran Oromoo mana boonsaa jirtanii jabaadha.
warra jaartii qabu tokko chandisina isin dabalatu qabu nama tokko chandisina singiliin diddeerti singiliin taaptaap goote nama jalaa dheessiti immiliiti caafii siin qabattani singilii awwanni na dhibe suuraan tura arraa miti ati muggaame asuma keessatti deemtaan sirkuma keessatti deemtaan akka gaafa guututetti profaayila kee Arabaa keessatti ani qalbitti laffayeetiin fuura xururra dheeffinne isheenti beeti arabaa akka fidee fi ani jireenya kiyya nama jaaladhu ilmee gaggaarii irraa argadhee jiruu gaarii laayivii gaarii kara kee irratti ilmaan tiyattiin irratti guddisee du'a jecha yaada'ani si galee. Bakka firii seenaa jaalatamaatti mirgi biyyoo eegamu qaba. Bakki mana kaartaa pilaanii Sagaleen tiyya dhaga'umu jirti aslii. Dhagamaa jirti kun ijoolleen deeggaraa jiran hundi. Ka wannoo keessatti maqaa farsoon jedhullee ka yeroo deemna wajjin keessa eegsisanitti wal isin jala fakkaate malee ani osoo isatti nimne ka yeroo deemuuf baasaboora qaba isin agarsiisaa tura kushiinaa keessaa bahee. Baasaboora isin agarsiisa. Akkasii miti wallahi anis la. Kijiba namni kijibu kanaa miti. Ijoolleen Suudii lakkoofsa tokko naa barreessa. Ijoolleen Suudii lakkoofsa tokko naa barreessa shulluqaa galgala nana jechuudha. Way seenaa koo qabeenya garagaa kana qabattee bakka malee seenuun kee na gaddisiisa dhugaa rabbi. Wallahi tokko bakka taane seenne. Sila Hamzaa fi Reedii bira galuu qabdi bartuni. Meeko ilaa jennaan meeko itti ergadhaa na jalaa qabani kami ergite mana asli nama 90 guutuu ergate maali jechuun na dubbatu naan jedhamoo kan wayyee Ya Allah networkii rakkise. Qastiyyee networkiidha. Jaartiree dillee nuuf fuudhetti siin miliyoona lamaa mana biteennaani. Way. Seenaa waa'ee mana haasawuu waa'ee mana haasawuu waa'ee kana wama biraa bakkuma reediin jedhe bakka malee. Deebite ammoo isaa deebite. Ani kan jiru qoy reedi faasii walitti fakkaatanii dhuguma isa. Mujaddiin dogongoruu noortu. Dhagee dogongoruu jirtanii. Yaa. Yaa salaam. Deemuuf qophiirra jira jechuun sinigalee inki jibdaa namni jettan jechuun warra zala jettan inki jibdaa jettan. Si jirraa jedhani maashaallah. بسم الله هذا دي سيناية حبيبتي kanaafi ani intala waan jette irra dhaabattu intala piraankii barbaaddu miti warri piraankiidha seenuun piraankii gooti jettani dagamaa jira seenaa sidagaara anuma sidagaara warri piraankiidha jettani ani piraankii miti asli dhugaan jaaladhe dhugaan wajjin haasa'u jira dhugaan lubbuu tiyya isaaf kenna ilma jegnati ilma leencati ilma arsiiti arsoomni qorsooma asli yoo argadde ani asli dhiisatiiti ummaa isa deette galata galfatu barbaada wallahi laazim wallahi wa rabbil kaaba jechuudha maaliif yoo jettan haadha isa deette addunyaa kanarratti isa qopheessitee eega qopheessitee geessitellee sagalee tiyya dhagahamu jirti. Inda dhagama habibti abshiri dhaga. Yaasa. Eega addunyaa kanarratti deettee qopheessitellee maqaa asli jedhu isii baaftee fi mindaa tiyya waan
waan ji'a takka asirraa yoo jiraatan haadha fi abbaan kee ergee fi akka isaan roomaantikii godhatan guyyaa Ande romantiki. Abbo tinda walina la ilaha illallah ma tira walan. abbaan jiru manni maakina bitti wal sodaadha. Arbi ya romantiki jechuun Iya ni midatti romantikii dhufi sari. ada romantiki. Midatti jibbu. Dhagayaa asii maaliif akkasitti hojjette waan jaalalaa nama jaalatu beeka wal jaalatanii wal fuudhanii wal jaalatanii isin argatanii kana waan ta'e Romantiki maali sine ka kurrazi ibsanna nu ifaan jiru ganda ken. Maaluma taana wada. Anafsi to ko ante matin kenna hojjetanii si doktoritti himna lakkuma warra kenna. Reedi sagalee isi dhagaan jiru sin dhaga'u jirta. Miutira jirti. Wallahi. Kosaa jirtan kana. Anafasli to ko ayna dhaggeeffadha wanni Oromoo baruu qabu. Anafasli garaagarummaa takka hin qabnu. Jireenyi keenya tokko, oolmaan keenya tokko. Kanaafuu kaisaa kiyya waan ta'eef romantikii ammasii jettu san maatii keenyatti ergina waan akkoo qabu. Aadaa ergina. asli azzala ta'anii narra dawwaluu jiranii wayyee. Kanaaf duraan dursee wallahi isaanis mindaa ji'a takka hin ergaaf akkaawuntii isaanii naa ergi yoo jiraatanii. kuma riyaala 2,500 dalagadda. Maal gootire mindaan ji'a takka soddaatii teeti. Tajii alamaa ergitee fi erga akkaawuntii. Yaani ji'a lama dhiiseen ji'a sadiituun erga jechuun amma kana osoo dinatti hin dubbatin si raajii haadha ummaa ta'e si argite san raajii godhadhe jechuu eega si dahan maqaa Hamzaa Hassan Muhammad sagalee dhiyenna gaamtu. Inda gaamtii haasa'e maaloo miira. Hamzaan nama khabiraat. Fakkeenyaaf Hamza Muhammad Sultii Ahmad jedhanii hin baasne aslii jedhanii laal aslii. Coggaaroon na gubata. Hamzaa jedhin kallee kan. Bar maqaa kee ka ummaan teessi jettee raajif aslii jettee si baafte kana sababa maqaa keetii kanaafi ummaa teetiif abbaa keetiin ergaaf mindaa ta'e tajaajila takkaa jedhee dubbadhe yoo lakki tajaajila takkaa xixiqqaa. Carraa kennaa intalaatiin waa dubbata. Doktoraatiitti dubbatuu barbaadatti. Seenaa itti deebitaa qo'inaa dubbattu akka intala doktoraatiin waa badda jettee akki dubbisaanii makii maal taatan? Baate. Simmeetaawii taatee baate maki. Amma laala ila jiran asli ufaamu dadhabde harka isiin jechaa jirtu. Moggaaf nummaan maqaa keetii kunu Hamzaa afarsu. شايل التلفون ماسك ديركسون انا ما بسيبه دين الإسلام دين السلام لا زلالم يمنور نو محمد رسوله لا إله إلا الله ما شنف أيا بردنا من تسلما والله ربك ينو بدا سن Ma simmeetti keessa jirra. Firiin keessan haa citu. Akkana gootaatee amma seena. Tokkoffaa kaayiroon biyya dhufanii bu'uura akkan keessaa kanatti baan qallee jaanjaa jiru. Eega mana hadaamaa taasisaa filaanii qabu qabaatu. Eega maallaqa guddaa qabaatu rabbi umrii kanaan fi daa'ima kanatti birrii kennu. Kaayiroon dhufu. Xiqqoo shashaqqaladhu. An hajjii dhufu. Lala barka asitti afaanis qabala alkaayiroo ani amma wal osoo sitti himini dhufuu barbaada. Ishi. Anama gurra ustaaza ta'e raaka du'aa nama arrabsuu dhiisa tasgabbii nama dhageeffadha. Hajjii dhufuu dabarsa. Achumatti sheekamaan isaanii garuu hajjii wajjin hajjinee achirraan biyyallee gallee warra keessallee na barsiisee warra biyyallee si barsiisee sarbii godhanna hajjabii.
هذا الناس في الدنيا في بعض المسائل في بعض القرارات. دكتور سجلك مروة سجلاية. مروة ما سجلاية في تعويض هذا وما يجوز. فيرا كذا قلت. أنا وياه مجرد. saya mana kama? Bakke majir tu tak tahu. Aji. Kuri ada teri mesti jalan. Agak sih itu lewa harga tenar rabu. Ya ada fileta ada. Harga tenar agak cukup amal amal. Wah iri rati kau miskin tim biar hotel real lenjiro biar. Ya rekoda vieja nasano sabona que sano jesa jira kata sa si asga yo isa jesa para koda digale Ready mujhe kitna asli dagai bakka agwar gite tina daga chudan de yetani oso ati dagai bakka war gite na daga chudan de tipsanit oso ka tayyara o fudufe sinin jijjuru an sigale ka tayyara o fudufe sinin jijjuru Sigala jijjiru singkap tu jalan azam na boda ni si barre sawai sasirita ka kana jala tu na dubbis Awate didi. Maslah har sahi bagiya Iriya ki akawit na brother nan Anam dama kana dagenan Red dirage tivicha me anu wae mana dama kana dagenan wallahi ya tira wan dura alisres ne kano ne ana yetta hamza yetta ani yechura ne afi aslin tokko jarri biradu gade sin ormuma ana waslin tokko kabenyi za kabenya kiya kisi ni za kisi tiya endo mamma yenya kana difne male gafa durwal jala tokko jarti tokko litti fune cha durre yubeita Duma kadar namni kenna safura jenne akobatti fune sigale Kanaaf shakkini seenaa yoo ani reedi jechuun asli jechuun reedi jechuudha. Waa'ee maisaa kana waan gaarii haasa'u. Egaa taatee kiisni keessatti reedi akkas taatee kiisni akki yaada kenname. Okay, galatomaadha. Oduu gaddaati hamileen kiyya na cabee jira. Sababa abbaa kiyyaa dubartiin takka ifajjeessuudhaaf jennaan dhageenyaan hedduu takkan gaddee warra gumaa taane oolle baashu guddiyya wallahi rabbiin nu baatu. Abbaan kiyya hedduu miskiina doktara Jaalaati doktara achirraanis mana adaamarraa qabda mana keessa waa'ee mana keetti sammee haa dubbannu. Abbaa bilmolle marra biyaafatti buusee haage. Maaki gajjechaa jirtu seena dhaggeeffadha maaki gajjechaa jirtu waa'ee manaa isaa irratti ragaa qabatamaa akkamitti amannaa ka jedhu ragaa fi gaafatte yoo bakka filii tokkollee irraa dhaale jettee dilmoodha. Cheekii godhee amma isin agarsiisu. No waraqaa kaarta bilaanii nu agarsiisi. Waraqaa kaarta bilaanii nu agarsiisi. Guyyaa qabannee viidiyoo isaa bakka isaa asli yoo barbaadillee abbaa fi ergee haalaan kiisuu qabatamaa jechuudha. Manaa miti. Biyyee kaasanii si ergan jee kaarta bilaanii. Waraqaan biyya gaafa waan san dhugaa ta'uu bare inshaallah aslii giddiidhaan fidee achitti si fida biyyaatti jirtutti asii miti. Ameerikaa jirtee muka maali mana daamoo dhoqa. Halkan edana kana sirreessisee argisiisuu danda'a jechuudha. Ani waan namni argi jedhu dubbadhu dakkan jiru waan qaburraa waan fiyya dalagadheerraa waan dalagee fidee waan irra jirurraa dubbadha malee fakkii miti. Seena bakka kanatti seena agarsiisni summa agarsiisi bakka. Afarsa jala. Reefun kana mana isi akkuma seenitti dhugaa dubbachuu fi rabbi si haa kabaju ilmoo doktaraati moodetara hunda nagachaatu jechuudha. Waa'ee mana keessan yoo jiraate dhugaa ifi ajjeesuu bareedduu wanni hundi kanaa laafaadha. Seena. Haya. Eeshi amma. Dhagaa ishi maakiyyee bareedduutiyya. Wanni amma asirratti kun hundi dhugaa ta'ee sataraa dabartee Hojiitiin waadaa fiiseeru ta'e fakkeenyaaf inni ati itti kana
Jaartii qabaa hin jira. Jaartii diinagdee nagarii bakka nuti المسكينة. Ati akkatti isaa wayyaa. Asli bilbila tasiki sagaleen kee fagoo jira. Sagaleen kee fagoo jirti as. Sagaleen kee fagoodha doktor. Sagaleen kee fagoo doktora. Namni si dhagaa jiru amma garuuti koon dhagaama. Amma hin jira dee. Aye. Amma yoo feena wanni ati jettu kun hundi dhugaa ta'ee tuni manni kaartaa pilaanii kunillee dhugaa ta'ee mallayni ati qabaachuullee dhugaa ta'ee jedhee ta'an fuudhuufi heeyyamu taate kunoo jaartii qaba. Ati utuu tana waan hinaaftu fakkaata. Akkamitti jaartii damma faanatti heeruu murteessitee jaartii biyya jira akkuma jaarrakee dhiifte dhiiseeti fuudhamoo lammaffaa si fuudha waan kanarratti jechuudha. Dhaga'e dhugaa jette ka hinaafa ani sirriitti hinaafa gizee awwala karoorfadhus yaadi kee keessas jaarsa tokkichatti heerumee akka itti heerume san ana qofa wajji jiraata akkas yaada akkasii qabaddee ture garuu eega atiin na dura bultii ijaarattee haadha manaa qabaattee ilmee qabaattee argee sammuu tiitan tasgabbeessee in jaaladha waan isa jaaladhuufi inaafallee of keessa haqaa inni akkuma kiyyaa ka isiitillee isin na dura isatti dabalame akkuma isin isa jaalattutti akkuma isin isa kabajjutti yoo ufillee sabrii dhabee sabrootu ta'uu dhabe akka haala ittiin si argadhu mijeeffatu jira malee hinaaffaa hin qabaasni si galaa. Yoo gaafna argatte tumin dubbattu kun of ayyaanettiidha gabbai mucaan kenna jettee hoo wandummaan si qabdeetti. Laa wallahi jedhu ani hogguu suuraa seenuu argu akka nama ofii kiyaadeetti garaa na nyaatti seenuun ni jaaladha ni kabaja seenuu akka waan onnetii tana keessaa yookaan garaa kee kana biintitee baatetti garaa na nyaatti. Ani jedhu naadha seenallee in jaaladha in kabaja yoo isin na jaalatte in kabaja yoo isin na kabaja luka isii dhiqee akka obboleettitti. Asiree takkitti rakko jiraaf nuti yoo amalli kiyyaaf keessii ta'e ani in dubbadhamino amalee gowwaadha wallahi ani daqiiqa takka keessan turu si gala. Doktora gaafii shulluqa akkam goota jedhu dhala shulluqa akkam goota jedhu waa'ee shulluqa Abarso dhimma kaayiroo keessaa bahe. Shulluqa maayinna shulluqa yumbee kutura shulluqa jechuun maayinni. Dhimma kaayiroo keessaa ta'e dhimma shulluqaa kee achitti dabalatti. Shulluqaan maayinni maqaan maali? Dhiisati kuni kaayiroo hin jiru dhiisi shira taatee suudhiiti galchuu akkana godha irra hin dhaga'inati. Amma kooyi maashaallah tabaarakallaa. Bakka siree jettu sanitti dhugaadha yoo haati asli haati seenaa isaanii ani amala xiqqoo isiin aariitti tiisan fudhatanii siree takka irra hojjechiisna maali ati jidduu teennoo ciiste jaalala bareeddoo nuuf kennite maal irratti wal geenna ati si barbaannaa miti. Nuti garagalee ciise hoo ciisu. Ente maal jechuudha. Jechuun akka tasaa amma maal koi dhageeffadhu seenaa ani amma muuxannoo qaba dhageeffadhu sitti hima. Keenya miti lamaan jidduu yoo ciise. ol gargalee achiisi. Aboo gurbaa afarsu. Ati dhimma kaayiroo keessaa bahi suudhi jirta. Jalli nu dhageeffadhu as laatta. Mucaa ani muuxannoo qaburraa kennaa amma siree takkarra hin baanee dhugaadha. Namni kun miira qabaa gisee amma miirri isaa kaka'ee jedhe. Eenyutti garagala kaa namni si galee jaartii hangafaa tuni faa jabeeffamte. Ati immootu jaartii lammaffaati. Sinquufne. Mee adammoo jettu gisee sana eenyutti garagala mucaan kun yoo miira keessa gale si galee anamma akka muuxannoo ofii qabutti algaa tokkorra hin fidu qophatti shofora lamaanu si galee. Laa dhaga asli yoo akka warra faranjiisan takka dubbataa takko jijjiise malee. Laa kun gosanillee beekaa namni wanti kun jaalalaami wal jaalannee wajjin golfaa takka keessa jirraa miti shaamii ni eegaaf qawas ni kabaja yeroo ishii ni kabajaa fi boodallee rakkoon qabu si galee. Jawar Muhammadillee seenaa wanni siin galin maal inni beekta? Jawar Jawaar isin hordofaara?
نور ما برا لا والله والله Oh my god. Wallahi asli yake kamar sijalar desa. Amma koya waila wae sire tu barano kama waita wae sire zura ko kam jamma sena ila atifam namalle namni wala mateji su mitamma namichi kuno so bachi isajiru ali zabarzo namichi kuno namicha okendo dogo doktor jechu oso bachi isajiru wakata samira keza gal sila situ ka evi babo isi ka e baga jaru tiya derta sinjara أنا تبايا أنا بيه أبصر بجيبت شوية أنا بيه وان إسيبر إسبار باتي سواق ساني كوبي سافي بود اللي أنا بيه يجونا Okay, halkan sanggaru sabara bolu يعني نمني مالف سبرا بولا رما أنا مالف سبرا بولا وش اسمها يمكن ساعتك كوفا إسي أيام مالي وأنا سبرا بلو في مالي Ende wanam ni walofa bula kamal tat. Argita kita ya. Maja sudah. Ne maja sudah mare saat tak. Namni waduka tu jira, wame ka jira. Saadi kanatti anatu mushurrada bar. La kulal taslin jere do kayo akadi ati miskin ti diba jirta hai jura rana mushurrada. Tiya o itu rete. Miskin ti kirke si jumko saada kenke nafi saada kenke saada kamal gotif ko gari. Saada kamal gotif. Mal male. Nuku ande mal tate. Wow. Ko yeri sam fakenya bra isam. Gafi si gawa darage par. Jalka gaya no teka. Kaya no raga. Kada senati. Maka isi tu bira turu. Kada senati raol. Apa ko takka ko ada senati ke. Mare saadi to kaftin gate bakenya kada sena yero takka wajinchi sen gate lamman mali renka khalas. Sin billon te bar. Amma sena wasiti mo magaduga. Kada sena la fakai titi wan bra wan ma khanketi du. Amma wae ke azam na yali darage fat. Odu gadda wai kabama. Odu gadda si kabaseni di famo jio rifatelle onno jarini tinagavini. Dio tanaka tasa doktor ni jala dukusate. Mane ala finne bishan ka duki khale se dukku baidani ni. Jartille motu takka olindan de tu jarti takka rambudin jarani ni orakata kenani fi. Me kana wati ader dawal jetta. Anu ni Enggak anu yiturani ti hudu tu reman di jawa khale dukku. Allah yarti to kol dan de turani. Walda. Malaje. Enggak denne kenna ka dukku. Wallahi rabbina alkada dana ka nan bulcin gelme. Daga kazidani ni wallahi rabbina alkada Rabbal ka dana ka se bulchu sinja mal ta te nak. Inda kenna se ka dukku be. Amma rifade ta de purite nagarana nyaate. Kuno barnam ni kenna wa. Awan sallaga. Abbo bole tiye mal ta de nanamantu. Adinda kenna renga de kusatu sa. Kusatu dage baraga sagile sa daga wufujo wannan nake sa da wufate. Bakki sa Tahu sarra kale zati ko kubdi nami kale ko mo yardi takol indan da. Nakiti masanu. Ready. Takki isi ni ninjera ni. Wait am tara jara de